Soroka irraan deemee Gondar lukaan gale. Ani nadhata akkanatti laaltee dulloomeeti shogee shoforee akkana na tuffattu kun. Ati maanatti hin baane onnee qarummaa maanatti hin baane. Qarummaa isinitti hin baane malee maa onnee maqaba abbaa. Jabisi onnee maal qabdu onnee beessani onnee hoolaati akka onnee hoolaa nyaattanii yoo argitan minyeeffattanii kun dhiyeessitanii witteeftanii jala roobitanii akka abbaa namni onnee hoolaa nyaatin sodaata addaa lubbuun qabu. Doktor jaarsoleen akka jettee onnee hoolaa baddu nyaadhatee yoo xiqqaa onnee hoolaa yoo ati sareellee duttee dheessitee haxirii namaatti rakkattee namarraan fafiintee buute waan akka tameeti si cabsanii duri yoo tumamtee illee galte akkasii nutumti dur jaarsonni teenna baddoo sitti hatuma atiin dhaabattee eebdaa tarkan qabdu jedhani yoo sanatillee fiiddee dhattee baarsaa fi nyafara kana fudhatteeti haga haleeltee waachidhaanii si kuffisanillee babbaqattee galta malee hin dubbattu dur. Dur jaarsonni akka durnulee hin jirtu. Namni dheessee galee namni bu'aa galee dhiiraa miti nuun jedhanii duri wal babbaqasinellee wal doddolleellee jenne hin dubbatu nam tokkollee galee maali gurbaa hin kufe maali akkan hin kufe waatu lafaan nadhee bufuun nadhee akka jettamtee hin dubbatu duri. Mee abbaa ana wayii isin laddan jiru dhugaa sokoree waamaa isin yaa fiddu. Haala anaa dhufifuu cadhi ganamaan dubbiin amanii maadha bishaan kawannaa kana naafoo ka'anii jedhani bada'eenu siiniyaa bada'eenu bishaan abisiiniyaa ka jedhan kana bada ka qadaada kawannaa haayilaandii kana isa haadha bishaan lagaa dhugaan jiru isa naafoo ka'anii jedhani isa fiichisaa siinaa sa'aara ofifoo nama dhakkuma nama wannaa bada daandii xiila kuun afaan kee fayyaa argatu kiyya kan kee taraayyuu bada koddaan ka ittiin dhugaatu. Gombifamee olee abbaa. Abbaan jaarsa dubbifamee na galchi jedha. Maan naagootaa na dubbiftu odee na dubbiftu eessa na ergatuuf qurxummii kenni ta duute ta jirtuu miti ulaa jiraan kennitani. Akkasii maal dubbattare waan akkasiiti si gaafadhinna. Mana tokko amma kunoo ka eeggadda sitti mee jennaan ani hin barbaadu jetta taganama jettiin wanna itti mazaggabamte bada kondomineemii kana fudhataaran jedhanii atamma sanumallee laddallee isimaanillee wali kottaallee bitattu irtama kanallee. Amma yaada akkasiin qabu mana achii gurguraa na mazaggabama. Maaliif maali wanni gurgurruuf nu maal keessa gallaka kana si gurgurree kana asi Addis Ababa deemneeti bakka hin beekne mazaggabamneeti wanni waan hin taane keessa wanni jennuuf. Ndee bakka Addis Ababa galtan qaba Finfinnee galtan qaba rakkoo qabare. Maal Finfinnee maaltu jira lafa qotatantu jira asiin nagatannee bulla gosa keessarra balbala keessarra wanni achi deemneeti durriyyeen qabattu halkan osdeente qabattoo nurraa baafatteeti dasee nurraa baaftee qullaa dhaabadha garas gara gala ashabbaariidha maali jettee nutumte amaaranyaa tanaagan usha gaalla wanni nuun jettu kayyin golfiri maal kun. Amma jiru wanti akkasii amma sirraa haradhani. Awwasu billee wanni sirraa wayitu hin jiru hattuun ta biraati hattuun ta birii gorteetu jettiti amma namni akkumaan gabbee oltee kun hin jiru. Eengadda kuna gurbaan ka hulluuqaa tokko bada jaartii fuudhee wannaa bada paaspoortii kana baasaa fidee Addis Ababa deemeni isumaa bootta harkaa fudhatee dhiqe faana fiiguu sodaatee dhaabbatedha. Jaartiin inni jiti bada kun kaa faana fiiguu amiinoo ittiin waa takka sodaatee dhaabbatedha. Maal jetti mee abbaa? Isin badana harkaa fudhate salphadde bada miiroo dubatti dhaabbattedha. Inni sodaatee dhaabbatedhani. Hattoonni fudhattee lixxidhani boorsaa harka. Isii ma birrii? Waan ittiin waan boorsaa keessa waan jira. Waan bada moobaayilii kana jettamu waan fudhattee isiin deemte akkasii harkaa fudhatanii gana akkasiin silkii biraa wayii barbaadanii waa bilbilatanii qeetti gadi gana namni akkasitti waa baankii galchee fi akkasiin tiraanspoortii bada wanna waa ittiin deeman qara paaspoortii dalaguu gatuu deemanii harka qullaa akkasii dachanii galanii gana amma kun gansaba biraa soqotaa jiran. Hattuun akkasitti dabarii gortee. Paaspoortiin baafannee? Jedhe paaspoortii baafattee wannaa kana deemu bada ka amma namtichi mucagarii oofa ijoollee jedhee kun nu cirataaru kana daa'imman qe'een oofaara ijoollee taa wanta dhiiraa kolbaa bobaa jalaan yaase kaan luka naaffise kaan harka naaffise taankiin duwwa baankiin duwwa namjaa konkaa kana surree jalaa boggeen qabu nugusa konkaatu wannaa ol gale biyyi konkaa ta'e kana gadanna wayitti hin bu'u katamaare bakka hin ga'u ka dalagateen barakatu
katamaare hojiin argatu namicha konkaa kana baankii duwwaa kana ijoollee daa'imman bobaa jalaan guure biyya jedhe darbatsiyoonii waliin buute daa'imman lamaa waliin buufte jidduu kana nu shigidde daa'imman nu harkaa fitte amma taafte kun ijoollee dubartiillee madaas deebiteeti hiriira natti baatee yookaan gurra na duuchite dheeti mala ittiin karaa dabarsu dhaateeti kun Suudi Arabiyaa jedhee oofaara jedhani akkasii tatiin eenyuun faggan maa'ee raqeeteen naabba eeteen karaame galmoofte tinni qaalleen galmaa eekammaan dhiiraallee hin deemu jedhanii tonqoxe nafne benda nafne sokoreen nafne waarite nafne bariite nafne dukke nafne ijoollee warshaawotaa keessaallee tanaanyeef banchaa ijoolleen ta'ullaa kennaa inafne bada amaartitti ullaa kennaallee askaaluuf kibbineshillee inafne lachuu hin deeman qabadhu akkasitti. Banneqee yoo galleen beennu iyyuu qaqee ona taate. Maaltu si beekasi amma ijoollee akkatti deemte dhalatte oduu hadhati galteeyyuu daa'imman qottoon si ariiti namni ufifu shifteera amma nama alaa dhufe sodaadhaa jedhani daaspooraa hinnaani bulguboora jedhani amma daaspooraan dhaafee bare bulguboora maqaan. Kada warri Ameerikaa kun nu salphisee micaaltu baran sare mana godhe warri Ameerikaa deemte kun maqaa nu balleesse. Ati daa'ima mixaa jennee sukkaara bergan inni waliin ciisa guddaan kun jaarsi guddaan kaakayyuu sii ta'u mucatti daa'ima nu sukkaara bergan nu mixaa jennee nu sukkaaraaf suuqitti ergan inni bada fireendi godhatee waliin ciisa daaspooraa amma guddinni isaa kana mucatti inni akaakayyuu ta'uu dhufee ka daa'ima ta'e daa'ima kichuu waliin raf amma daaspooraa bu'aa isaa kana ka biyya nuu deeme jaarsi dullachi dhuufuu qabatee hin dandeenye daa'ima waggaa 12 waliin kan nu raf ka mucatti daa'ima harma nuu qaqqabatu ta'e yaal kolfitan. Kana amma daaspooraa. Marga dhiisa biti eessatti akkas. Maal warra Ameerikaa deeme biyya kana dalaga jedhani tokkoon nu gaheera wannaa isaanii. Mucattii daa'ima nu mixaa inni suuqiif ila sareetii kun hunjoo shamsuu irraa dhaqee iftaan sii kenna jedhi nu fuudh mucattii daa'ima waggaa 13-12 ta'u waggaa 14 tichuu taarman baanu. Inni dullachi biyya namaatti dulloomee jaartiin biyya sanii fuudha dhabee tasfaa dhabe birrii qabatee dhufee asitti daa'imman ta'e tichuu. Nu harkaa ittiin taphata. Kana amma daaspooraa wixeetii isaa. Daaspooraatu kana. Daaspooraa miti sun amma maqama isaatu jijjiirte kun ijoolleen dheengaddaarte konkaa boora maqaan. Daaspooraa miti konkaa boora. Boora qunda. Qabadhaa. Taa'anii ijoollee akkasii fudhatan. Jaarsan. Maal jetta? Taa'anii ijoollee akkasii fudhatan. Ijoollee amma adaa ijoolleen tamaartedhanii mana barumsaa achi yaasanii daa'imman deemanii waan garaa kana itti bitanii waan jarri barbaaddu kana itti bitanii jarri daa'ima waan kana argattee nan maaliif beektire fuudhanii lixanii ijoollee kichuu ittiin jalaa taphataniiti. Gaaf kan kunoo asiin deemee gaafa inni jaalama sadii gahe daa'imattiin boqotte maal taate bada daaspooricha dheengadda dhufee akkana bokossee lixe. Deemaa akkana jali taa'e. Daaspooricha dheengadda dhufee akkana bokossee lixe maal godhe maal akkata. Eeganni wakkatellee aarree gubanne dheengadda jaarsonni waliin nu qaban maal kaata akkana hin goone maal kana sijjiisa dheeddee bokotteere bishaan dhuddee bokottee jennee aarree. Ani fakka kun sirba bahe annagaatti. Amma maali? Maali addanteetii dalga goraa qaadda. Ani bahe kunno nagaatti. Maayisiin fuula argaa rammoona namni nama raabbatee miidiyaa irraa diiganna oofa. Roose olche maali ana akka sagalee asaarsi wayitti waa dubbataa ramu. Si wayitti waa dubbataa ramu kun dabaluu kan dalagame. Ijoollee si gaafadha rabbi rasuulii si qabe boora qullaa maal kolfitaa fide ani si gaafadha mee namni kun gurbattii nana saadamtaa jettu tana bada bukkitti ilaalchelaa bilooksi godha sagalee kana waraabbadhu bada konkaa waraabbadhu lama sirritti bada boora qullaa bada konkaa duwwaa amma daaspoora kajannuun kun ka dhufeeti. Saadam abbaa isin beekta akkana waraabee kukkutaa kan nama dhiisuun beekama hojii isaati. Beekta mangistii kam gasidii siraa dalagatu nurraa dalagate sabarraa dalagate jedhu waraabbadhu bada konkaa boora qullaa duqee kami an dhagaye dhagatittuma. Mee amma daaspoora ka jedhu jaarsi waggaa 70 dhufee mucattii nu mixaa jennee sukkaaraaf suuqitti ergannu daa'ima waggaa 13-14 dhufee bokossee waan inni akkamitti nu jalaa bokossee hin beenu sijjiisa dheeddee hin beenu bishaan dhuddee hin beenu daa'imattiin gaafa jedhama sadii yoo inni deebi'ee lixa jedhan bokotti daa'imattiin
dalaga nu radda da kana hojin diaspora miti honka bora lama bora qulla duwwa